السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بليانكي نجاك أبدو جرتو الحمد لله بقى نجان جراتان الرأي الكانكية كم تمنكي كيستك كل فدوسني قودف إن شاء الله وانت نبر باتشسو تماتي ما في لومي سامونا الكاني بروشا في كمار جتان سهانا اتبات أبتو أغانو من نبر باتشسا يا رب جده timaatima kanaa fi loomii kana bakka lamatti addaan muree walitti deebina. Kunoo kana fakkaata timaatimas loomiis bakka lamatti muree jira. Gimmaasha isaatu na barbaachisa. Loomiif timaatima kana fuudhee bishaan isaa as keessatti cuunfa inshaallah. Makaman kuni qorichama walitti ani hange walitti maku kuni maashaallah yeroo matakkatti ilkaan rigadheeniyyuu na qulqulleessa ilkaan kiyya addeessee adii aanan hin godhu garuu yeroo matakkatti rigatteeniyyuu jijjiirama hin agarsiisa maashaallah akka malee jaaladhe garuu guyyaa guyyaan gochuun bareedaa miti maaluufuu loomiin asiidiidha asiidiin ilkaaniif yoo itti babbaay'atee bareedaa miti. Gaafa jalqabu torban keessatti yeroo lama rigadha amma maashaallah ilkaan kiyyallee naa bareede yeroo torban keessatti yeroo tokko qofa rigadhaani akkuma argitan kana wal keessa makee walitti deebina inshaallah. Kunoo kana fakkaata yaalame yeroo matakkatti guyyuma jalqabaatiin iyyuu daqiiquma rigataa jirtu keessa jijjiirama ilkaan keessatti ilkaan irratti agarsiisa ilkaan kiyya duraaf duuba isaa akkanatti qabee rigan inshaallah. Akkuma argitan kana loomii kareef tana keessaa cuunfisanis hin gatu amma waan godhu sun agarsiisa. Akkanatti qola isaa kun kareef keessaa cuunfe qabee harka kiyyatti rigaa maaliifuu loomiin qaama namaa qulqulleessuu irratti gahee guddaa taphata. Akkanatti qaama kiyyatti rigee eeggata timaatima reef tana cuunfees hin gatu wayita soorata hojjadhu itti mura maaliifuyyuu waa israafa godhuun bareedaa miti. Kana fakkaata maashaallah. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.